Abbaa giddi. Amma umrii keessatti toobata gootee jechuudha badii kee ergasii akka rabbiin siif dhiisu rabbiin kadhattutti ati. Shaarukaanii fi Salmaaniin ta'u malee jettee ati maal nutti agarsiisaa jirtaan tesa hojii. Ta'ugin indee. Nu beekaa sirra dhiibdee darbuun kun ati sadarkuma kan akka waan dargaggeessi dachiirra hin jirre ta'e rakkaata mudii nutti goota. Awun isaa bazza. Nu aarsite bakka alana ta'u inji. Abbaa giddi. Kan Jimmitti labsee. Ani fatis gaafa wal fuunu akka abbaa giddi akkan wal godhashi hin dandeessa miti. Billah alaikum wallah. Ana faraan inti iji wallah tafa kunalle maal mishkila. Ante biyaad katiir? Biyaad katiirana. Maashaallah. Tabarakallah. Ada. Inti mana. Ana bishoof abbaa giddi hoo bicaawwat shaarukaan style ana bihinaaf katiir. أنا بينام كثير نفس الشيء سمسمنتي أنا بينام نانا شغل هذا شغل نانا وإنتي هو جارتي كده مرمى دونغات هذا مرمى دونغات هو بدونغاتني ليش بدونغات مرمى أنا ما في معلوم من فوق ما فوق هذا ودرجة وكجيل ما في مزبوط ودوكس أيوة هو والله أنا بسيني نافع كيس كثير رضوان هلو أما الليلة يفيرن جرابر أيوة والله هو دونغت أنت ما في هنا أنا بهنا كثير والله هو بأشكر كثير بعدين بيقومبس أنا بهنا بقومبس لا إله إلا الله هذا قومبس هذا كده قومبس أنا هذا وساعات القومبس أنا سمسم بالله عليكم أنا بهنا أفتيس بقى ما بمنا رادفارا لا أما أني فتاك سوال قونا ما تجي سمسم أنتي أنا بصدق دانسي أنا ما في بدنس سمسم قلبت أبو سمسم كده هو بقلبت بعدين بوالفود بقلبت القلش بقلبت ابن مدرات أنا أقول في ألقى موجود صح من الألقى ما في مشكلة من البر لكن ما في مسكوت أنا أقول هذا أنا بشوف الفيديو أنا بسالفة أنت ما بشوفت أنت ما في مشكلة ولا ما في مشكلة gabaabuu matti afaan kullee haasawuu jalqabdanii nama maqaan kullee jedhu nu jibbisiisuu deemtu jara keenya dhiisaa please dhugaa jechuun waa wayii dhaloon nama jiru kuni waan qabee jedhe wayii torbee tokko wayii guyyaa 5 guyyaa 6 wayii dachii kanarra naannessee itti bocee girrisee jedha sana booda gaafa torban gadhiise isinii galee dhaloota girrisaati yani girrisaa si galee riskii xiqqoo akkas godhee walii yaadu waan jedhamu jira beektee xiqqoo qalbii akkan tamshuu kan taaneeti beektee yaada nabaasatti dubbachuu jedhu kan inni xiqqoo kanaaf jechuudha wamuttafaqun alee taaf godhaa isin taaf godhaa yeroo
Taaftaa godhaa yeroo jedhamtan taaftaa godhaa. Kooppii liinkii godhaa yeroo jedhamtan kooppii liinkii godhaa. Wotamshuu shuntamshuu dhugaa dubbachuudha. Aljaziiraan fakkeessuun beeku. Sinii galee. Nama akka kootii maaliin sodaadhaan rabbiin nu argaa jira miti. Nama akka kootii sana kan dhufe. Wala sheeka, wala qeessa, wala luba, wala maali. Allah bawjuusaa. Isaan rabbiin kadhatu miti. Nama ariidhaan, tolchiidhaan, bareechiidhaan, waan godhiidhaan. Innaani rabbiin balleessaa ilma namaa maalitti sodaadha. Kanaafuu dhugaan jirtu akkasuma jechuu barbaadeeti. Mucaa yeroo balaqettee jakoo fuuldura teessu ana waqalbi watamshuush sana jedheen cufadhu jedheen harree haqan dubbadde qaba. Min chiggiraadha. Kanaaf jechuudha waa'ee kuullee namootumti hayyootumti irraa dubbatanu isin dhiisaan. Ijoolleen qoosaan masiika kootii kana qoosaa ijoolleen taphattu ilaalle. Sagaleen kee cufamaadha. Sagaleen kee cufamaadha. Sagaleen kee cufamaadha. Sagaleen kee cufamaadha. Habibi ani bar waan baay'ee haasa'een jira la. Mee bishik jariil kee kana mee na gammachiisi adaraa jaalala. Waltaan malee jiraatanii. Sirba akka jedhu wayii jira qoyi. Sirbichaan si erga karaa keessaatiin libbi qirsi irra keessa kaa'een si erga. Kasi ani nan salfadha ko gaafa sirba dhageeffadhu. Maal jechuudha? Bakka tashkuru mubayin bakka. Fajri jedhaaru wayna galaafatti dhufte. Namni fajri jedhaara wayna galaafatti dhufte. Kami fajriin? Pada ilma kiyya ani akkuma sitti hime sani beekta rakkoo tana hin soda. Badala feetiyya ambi cadhisee qaaquun isa ofirra waan hambaa kana maaltu jala fiigu si gad. Bara kanuma jedheetuma itti dhiise malee ani abboo bakka yoo tura baay'ee sodaadhe. Ilaa caqas. Ambi tuni wayita namni wal jaalatellee wayita namni wal jibbellee. Bakkuma isa hin nyaatin hooqata waan ta'eef ati cadhima jedhi dalaguma ta'e akka sida waliin qaadde ka waliin dubbanne isa itti jabeeffatu. Waan sabara waan sanarratti naa dalagge jedhas. Ani ifati ka waliin goonu ka waliin raawwannu ka wal fedhe ka wal buusu ka wal baasu anaaf sihi amba maaltu galchee jedhe badala feetii. هو بتاع باقي أنا بتاع هذا بنت شو اسمه أنا ما ببيك مكان خلاص أنا بتاعي قاجل أنت بتاعي شاروكا بعدين ما في مشكلة أنا سمسم شاروكان قلبت فندق أنت سمسم فندق هاي غاريدا Ammaan dura ijoolleen Oromoo illee miira keessa seentee baatte yeroo baay'ee shamarran Oromoo kun beektee Bangaalii, Paakistaanii, Hindii kanatti firoommii godhatanii dhiirri Oromoo jaalalan beekuu jedhanii komatu beektee amma gumaa sana deebifachuudhaaf jedhanii dargaggoon Oromoo kun istaayila jaalalaa kana waan adda addaa showii agarsiisaa jiru sii galee rakkoo kana hundaaf sababa guddaa kan ta'e shamarruma Oromooti sii galee. Lammiin nu daffartii jala akkasumallee taasisu. Akka dhiirri Oromoo jaalala beeksisuu barbaadanii akkas aarsaa nuuf kafalaa jiru. Warra aarsaa nuuf kafalaa jiran illee galatoomaa jiru. Busummaa ayidallam garuu baay'ee illee miti. Garuu bineensi biyya foona haa nyaatu waan fedhallee ta'u. Afaan Booranaa dubbadhaame. Anchiyyoo. Manni እንደዚህ ተከናንበሽ እንዲው ኩል ስለተባለ ዛሬ ነው ኩል ነኝ ብለሽ እንዴት ከቀንዲበሽ ላይ ደብቀሽ የሆነ ነገር እንዴት ነው የተቀመጥሽው? ምንድን ይሄ ከላይሽ ላይ ተከናንበሽ እንዲው ጨረቃው መብራቱ አልበራም ይበራል። ኧረ ተው ማምዬ ታ መብራቱ በጣም ይበራል። እኔን አሞኛል ዛሬ ሆነሻል። እንዲው አልታይ ብለሽኝ እኮ አይኔን አጮልቄ እንደዚህ ብዬ እያየሁሽ እኮ ነው አንቺዬ ሆነሻል።
Aduh, ada Andio cendol wata bai tuh nan da kambuan wata ai kayaknya. andio kebala ini kai nyanci yo andio ba fiye to nan andio ya kin ga sa hala mai fadda to ara andio ya tarsi bi kana mi kai nyanci yo mo na sha እኔ እንዲያው ተብዙ ተታየሁ እንዲያው ታማልል ያለሽ እንዲያው ብለህ ነበረ። እኔ ተበኋላ እንዲያው በሰው ፈተና አልሆን ብዬ ነው እንጂ ውሃ እንዲያው ሰው ሁሉ ተገላልጬ ነበረ ማሳየ ኧረ ተው አንቺ yo እንዲው ለምን መሰለሽ መቼም እንግዲህ እንዲው የጎረቤት የወጠብሻ ይህን ጥርስሽን ይህ ጉንጭሽን አይቶ እንዲው እኔ በሌለሁበት እንዳያማግጥሽ ብዬ ፈርቼ እንጂ እኔ ምን መቼም እንግዲህ ያንቺ ውበትና ያንቺ ቆንጅና መቼም መስክር የለሽ እንደነበር አንቺም ታውቂያለሽ ምን ሆነሻል ኧረ እንዲያው ወብዬ ኧረ ተው አስከረመምከኝ እኮ አባምቦር ፍሬን እንዲሁ እኔማ ፍሬ እኮ የወንዳ ወንድነት የነጅ አልሰጥ ብዬ እንደዚህ ግትር ብዬ እያወራሁኝ ነው እንጂ ትንሽ እኔም ውስጤን እየቆጠቆጠ እየፈራሁኝ ነው መቼም እንዲያው እኔ የምልህ ማሚዬ ijoollee tun afaan booranaati warri jechaa jirtan afaan boorana dubbachuudhaaf jenneeti kan dubbannu nuti istaayila ofiif boonu nuti hayyama keessan furanneeti qabaddaa callisaati afaan warra jimmaa dubbadhu mee kan warra jimmaan nan dubbadhan talatin beektu ani akkamittiin beekne afaan warra jimmaa sichi dubbanne deeddisi malee anuun beeku kan arsii yaalleerraa tani hararge amma hararge siyaatar azafrin waaye hayo an kanin jiru haya hayo ka akkasitti hogguu fuudha keessatti ijji namaa laalteeti jettu booka awoo dhiirtuuni firra akka waan nuyi deemachoofteetti inni gidi dirtiboo akkasumatti beeytee ade kuno hogguu fuula namaa dura teessu firraa ija kee kanallee gaakkabattu jechuudhaan ammaan dura sitti beetiin jira beeyte. Hai boonu dhiisu kaasaa bakki tokko mashaqqaan argisiisu jirtaati way. Hai awoo an kaniin jiru kana kaniin siin jiru jiru barjibbaa kee qabaadhee akkan taane firraa beekkadhu hai. Ana akkuma dargaggeessi gandaa dhuftee hogguu ani manan jirre bikkan taane keessatti akkasi fuutee hin deemnee fi waan kana si himu jira hai. Boonu dhiisu kaaway hai ati hogguu hunda kanuma dubbachuu qabdaa. Ambar bareedduu fayyaanii ada kastaate laa lakki na dhagahi. Anjibbaa keetii akka hin taane hogguu narra hin beektu. Hogguu sirraa hin dubbisa. Haa ani jaalattaa jennu. Hogguu akkas taate haay nu dhiisi kaaboo. Laali bata fuullee kiyya. Laali. Haaya. Ani yeroo baay'ee mana keessa waan hin teenyeef firraa hin dubbadhaa xiqqoo narraa obsara. Ani jechuun hogguu ani mana hin jirre dalaga hogguun deemu. Atiin kuni nama mana keessa taa'u. Bikkaan ani hin jirretti keessaan dhufteeti dargaggeessi durriyyeen gandaa akkasiin dogoggorsineetiin firraa sodaadhaa jechuutti hin jira malee. Ani wanni kuni sirraa ati miidhagiitii ganda mul'adhu miidhagi addunyaa mul'adhu kana sirraa jibbaa yookaan hinaaffaa qabaadheeti akka hin taane firra na beeku. Wayyaa mamee keenya na dhagee ka'anii yaala gandaatti ilaaldan ta'an qabu. Ansi chokkoleetti kana of bira kaayetiin yaala gandaa barbaada deema. Ijaa wal qabadhee ilaalu. Habiibi yakkan si jaaladhi beektaa miti ma. Amboo kanin jiru miidhaginni kee bareedinni kee anumaatti haa taatu jedheetiin firraa siin qusachuu jira bar. Hayi kana narra firraa fahami malee boo. Hayyi sirraa hin dhageeffadha bar. Garuu akkasitti hogguu ati na shakkitu hogguu bareedinni kee naan jaa ooltu bakka inni jiraa miti ree. Hayi ani koo. Numaahuu TV'n taa jechuu deemtaafa ani ni bareedda jennaan numaahuu TV ta'e ganda hunda addunyaa hunda mul'adhuun qaba jechuu deemtaayi. Hayi boo kun hin taatu qaaboo.
Yoomin jaan akkas. Way. Maal jechuu deemta duuba? Sijjee koo iyyaalli gandaa hundinuu mana si dhufa. An hojiin deemaa laa an iyyaala gandaa sa'aatii istaan keessummeessu hin qabu hayaa. An si qofaan keessummeessuuf hin dhufe laal. Haati mana kan namummaa tokkooti, okay? Sii gala yookiin immoo laal. Ana bitur tirkatir. Meeqa nuu kennitu? Meeqa 10 keessaa meeqa nuu kennitu? Anaafis riskiidhaafis 10 keessaa dafa. Tolo balu. 10 keessaa qabxii lafa nuu ga'a. Tolo balu. Iyyaalli gandaa mana si dhufa naan jaa. Waan hin taane kun. 8 10 900 Hai. Boo tokkoo ka jedhu suni aboo waanyoo irra guddaa. Hayaa ariinu mana kana keessa. Hai dhisi yaa warra dabriif. Wanni ati jettu martuu nama. Mamme hiyya. Hayoo. Ani ekko akkin itti si fe'uun beeku. Awoo anuun numan kaanfadha moo koo waa'ee kee jirraa dubbatu akkuma kiyya kaanfadha jechuudha. Firraa usire. Ayyee 10 keessaa ayyee qabxii kanatti darbiinu. Amma immoo eessa isiniif haa deemnu? Arsii deemne, Harargee deemne, Walloo deemne. Ammaan tana gara kam isiniif haa deemnu? Tiraanispoortiin garuu isinirraa akka ta'e beekadha. Tiraanispoortiin isintu kafala jechuudha. Walloo deemnee jirra. Walloo deemnee deebine. Wallaggaa, Baalee, Jimmaa, Iluu. Baaleedhaa fi Arseeni sikkoo mandoodhuma waan ta'eef hangas mara jijjiiraman qabu afaan waan ta'eef rakkoon qabu. Tokkumatti fudhanneerra Sampaanaa galleerra Boorana. Boorana dhugaa dubbachuuf an baay'ee hin beeku. Maaliif miidiyaa irras ta'ee bakka adda addaatti namoota Booranaa baay'inaan. Amma fakkeenyaaf afaan naannoo garaagaraa dubbachuu kan dandeenyuu fi hiriyoota baay'ee qabna. Waliin jiraanne, waliin nyaanne, waliin dhugne, Oromoo kutaa adda addaa wajjiniin walirraa kooppii goona, walirraa baranna sinii galee ilmi namaa kun waa walirraa barataa bara. Fakkeenyaaf isiin yoo Arsii taatee jette ani yoon Jimma ta'ee akkaataa Arsiin itti haasa'u jala taa'ee hin dhaggeeffadha. Isiin immoo akka Jimmaan itti haasa'u na jala teessee dhaggeeffatti walirraa baratamaa jechuudha sinii galee. Hawaasni Booranaa immoo Oromoon keenya Booranaa hangafa Oromooti. Kabajaaf jaalala guddaa isaaniif qabna. Biyya alaa keessas biyya keessatti baay'inaan hin argaman dhugaa dubbachuuf. Booranniif Gujii mee naannoodhuma jiraattan duratti akka carraa ta'e wal argitanii jettu nama Booranaa yookaan Gujiidhaan hin argaman. Takka argeen beeku nama Booranaa ija kiyya. Kanaafi akkasittiin baratamu Shawaa. Shawaanii xiqqoo afaan Amaariffaa kana baay'ataa. Yoommoo akkas jenne namoota gariitu jibbiinsaaf waan akkas jedhanu jedhee nutti aaruu danda'a waan ta'eef hawaasa Shawaatiif kabaja jaalala guddaa qabna. Kana jechuun isaan Amaara jechuu miti. Akkaataa ammaan dura jechuudha sirnoota turanii dhiibbaa ture wantoota addaatiin wal qabatee deema waan ta'eef Jimmis baay'ee afaan Amaariffaa baay'ee keessatti fayyadama jechoota fayyadamu keessatti. Akkasii Wallaggaa. Ayyee. Wallaggaa yaallu. Siyaasa keechaa bahaa. Ayida rabbii bilisummaa sawwiyyaati jirtaa qoyi. Allan deema yoo abbaate. Endeet ne? Nagaa keetti miti abbaate. Nagaa alhamdulillah. Nagaa. Haadha baddee turte isaa gabbaate jennee giximii goona jechuudha godhan. Okay Wallaggaa. Siiniim kan siin jedhu riski. Maaloodha siiniim kaleessaa akka carraa ta'ee ani gaara kunoo warra booraa fa'i jechuudha achi deemeen ture beekte. Maqaa isaatiin maal gootamoo achi? Maaloo dhimma deengeddaa isa waliin tursiifna jennee yeroo deemee jedhu mucaan immoo fagaaraadha ishee callistee teessee dhuma oduu baay'istii beekte kottu hin deemna gaara sana deemne waan sana waliin raawwannan jedheeni. Achiin naaf hin ta'u suni naaf hin ta'u waan akka ishee naan jette achi. Ani kun hin taatu jedhee kee dhiiseen achi kunoo maaloodha maqaanii na yaadachiisu. Booraa maqaa mucaawwannoo sadii. Camala jara
Daannoo fa'i moo? Isa warra kabbuufaa moo? Isa mini kan biraadha. Mataa keessa na jiraam na yaadaa jira jettee. Inni warra saaddeedha moo? Suni mucaan duuriyyeedha. Ganda keessa achi shamaraa waliin olii gadi deemaa naanna'uutti isheen hin taatu. Ishee Maaltu isa naannisaa? Maali maatiinis akkuma fedhatti guddisan waan ta'eef beekte ilmi namaa kun beekte guddisatu barbaachisaadha. Akkatti guddattu, akka baatu, akka jiraattu maatiin dhiibbaa guddaa asirratti qabaa beekte. Yoo sanan taane akkuma feete achi ganda keessa mana dhugaatii kee achi akka saree diida keessa olii gadi osoo naannoftu achitti duuriyyennoof ta'e lafa buufti. Sila ilma abbaa kabbadaa sana argeen ture. Mucaa sana dhugaa waaqayyo. Mucaa sana dhugaa waaqayyo. Nama addaadha. Waan hojjetu keessatti yeroo kamiyyuu nama mufachiisu hojii inni godhu wanti hundi jechuudha. Nama barateedhaan baay'isa wayi. Mucaan nama barnoota qabudha. Abbaan isaallee nama baay'ee cimaadha jedhan. Garuu waan si dhibu haati ishee farsoonatti garuu. Haati ishee farsoonatti. Achii dhuge ta'a. Sakkaree kararra babbadaa ture. Maali ofitti nattee guurratte yeroo namni karaa deemu afaan namatti banti. Waan sana nama agarsiisa. Waan hin taane dhaabi dhiisi kalaas. Buccoo koo jedhi kaa. Buccoon barri waan dhiyeenya dhufeedha. Buccoon jecha dhiyeenya dhufee jedheedha. Jechi kun basically baay'inaan kan beekamu. Beekaati boo ashkaabbatu barbaadee ta'e callisiin dubbisiin koomante akkasii. Okay. Waan ati jette malee mangisti tolee fi jedhe hambar bakka biyyi si bu'a jedhee eegaa jira. Dhaggeeffadhu koyi. Maafi. Taphata kobiliinti yaana baraatti. Maafi sootinti maafi isma? Haadhoo ko. Ana maafi dhagaye. Laa maafi jiraat sood. Wallahi dhageesseetti simbayi. Hayyee haadhoo ko dhagayeen jira dhiisi. Maaloodha annati beekaa osoo dhageessuun dhageenya jettu. Mudirratti qabachaa jirta mini. Dhagaheen ture. Kas jedhi malee ijoollee qoy. Wanni amma nu godhaa jirru kun isin bashannansiisaa jiru yoo ta'e jedhee niif na dhugaa. Maal taaptaa kooppilingi ilaalis kilaalii yoo xiqqaate isaa tokkoon ta'a jira taaptaa beekuma 76 dabbira. Mee asitti hime namoonni si jaallatan muudhaaf kan godhaa misiyaan yoo dittan yoo na jibbitan rakkoon qabu. Warri riskii jaallatanii anarra. Ana maal na beekan reefu lafa ol ba'aa akkawaan. Namni nu lachuu jaallachuu dandeessanii isin hundinuyyuu immoo taap koppiliinki sheerii dhiisa sheeriin bal'isa isin hungeessanii. Koppiliinki nuti irra dabreeshi. Koppiliinki taap godhaafi yaani. Sheeriin firatti geessee nu agarsiisa miti fira baay'ee arguu danda'a. Boondaree dubbataa. Amma maammee kana baay'een barbaada. Maammee dhugaa dubbachuudhaaf mana kennin barbaada. Haga dandeenyu osoo hin dandeenye koppiliinkii bichaadhaan. Waan baay'ee dabaluu danda'e guyyaa guutuun godhaa. Manni maammee baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef koppiliinkii fi taaptaap itti muddaa fi yaadara. Qoosaa miti kolfaa miti of guddisuu fi miti dhugaan isinii jedha. Ani jechuudha yoo qoosaa ta'es qoosaadhuma jechuudha. Waan nama miine ganda miine nama dhuunfaa nama garee nama hawaasa guddaa jechuudha isinii galee waan akkasii ofirraa eeggachaa. Haa xiqqaatu waan hin dubbiserraa waan hin beekurraa xiqqoos taatu bifa qulqullina qabduun viidiyoon isinii dhiyeessaa. Laayifis yeroo nufe dhimma hawaasaa yookaan nama gargaarsa barbaadu artiistii ta'uu danda'a, sheeka ta'uu danda'a, wantoota akkasii. Akka namootaallee dhufee geemiidha jedhee. Alhamdulillahi hunduun jira bakka jedhu sanbichatu das namedha malee. Alhamdulillahi hunduu jira. Maal dhabne waan kanaa yambaa firaa kan jedhu. Assalaamu alaikum abbaa fira. Waalaikum assalaam abbaa fira. Maal fannu qophaa'ee yaada fira. Alhamdulillahi. Yoo amanaa jira. Waan kanaa yambaa firaa. Naa jedha waa'ee kannii. Amiin. Hojaa kan kee warra rabbi.
Viidiyoo sana baay'ee. Viidiyoo sana qofa osoo hin taane dhugaa dubbachuuf yoo ta'e viidiyoolee koomedii hedduu hojjechuudhaaf fedhiin qaba. Garuu kaameeraamaanii barbaachisa dhugaa dubbachuuf koontantii yookaan qabiyyeewwan viidiyoo garaagaraa tiktookii irratti namootni hojjetanus ta'e What? kaameeraamaanii nama bira jiraate seeraan nama waraabee yoo jedheen bareeda jechuu barbaadeeti. Wal jalaa qabaati jedha malee. Maal wal jalaa qaba? Wal jalaa qabaadhaa jechuun inni barbaade fakkeenyaaf yeroo nani assalaamu alaikum yaada firaa yeroo jedhu. Waalaikum assalaam yaa baafi. Jedhi beeka. Jedhi ka. Hinqaanfadha lafeetii jaa. Hinqaanfadha. Nafaraa taap kobiliin maafi mushkila. Okay, eekii jechuun amma qabaatu. Rahaa kuyin maali? Kiwwii qofa moo diwwii taa'ee jirta malee. Haydar abdii bilisummaa tokko maaliif gastii nutti ergataa qoli? Haydar meerre seedee inni immoo hin jarjara bala lafee xiyya mucaan sun jarjara aara. Waa wayii ergatee ati xiqqooma yoo turte jette dhiite bahee inni bakka beettee dafee aara beettee akka ijoollee dargaggeessa umurii waggaa 17. Inni garuu amma dullachoome waggaa 30 jala jira miskiina. Namicha hin jarjarin dafee bildoomta lafeetiyya. Wali qabaa jedha. Gastii ergatee daqiiquma muraasa haga'anii amma xiqqoo baafaan geeffadhee ka'e itti deebi'u obsuu dadhabee dhiisee tare. Silama akka jarjaramu jaan. Asaruu dhisi bakka. Namni nun barbaachisu yaa'anii atamma maal goota? Baar namni nun barbaachisu sana. Ima beeka jedhe. Karaa ifii dhufneef akka kunoo amma waliin teennee waan garaa keennallee isaanii dubbannee isaanillee ka yaada isaanii ka garaa isaanii nuqqaaqanii akkasii yaada wal jijjiirra jennee aboo namaa ta'e dhaani. Sanumaafuu jedha. Akkasii wata lafee kiyyaa. Ijoollee taaf koppiliinki godhaa yeroo isin jirtu. Amma abbaan giddu du'aa naa kadhatisi. Jaartii bareedduu rabbisiifa fidu jedhee naa kadhatee jedhee. Du'aa abbaa giddu nageenya qoyas ture barsina. Ani isa arrabsaan olee waan sidi. Maal arrabsite reetillee? Maarree akkamitti akkas godha jedheeni mul'uchi godheen abaaraanii ture bara. Tolee afi jedhe namni waan fedhe godhuu mirga qaba jennaan jenne malee dubbiin hin taatu. Waalaikum salaam. Bar laayivii wallaahi xiqqoo qoosaa wayii qabanne laayivii irraa xiqqoo. Rabbi si haa jaalatu Khaliifaa. Kawarri Gojjam. Kawarri Gojjam xiruun dhufu. Deeggaa dellam. Shawaa dubbadhaa mee dassi nama jedhaa. Afaan Wararsii barattee ana wajji oola akkamitti hin baranne maal jechuu keessan isin amma hagana daffaranii bari maammee akkana jedhan. Maammee maafii soodi. Amba injiru sagaleen kiyye. Laalaa keetii miti. Sagalee eenyu jedhure fuudhi mucattii tana maammee fuudhee baroorra diijaartii kiyya. Fuudhiin isa kam? Anjati kan eenyuti? Ana bigagga kan maammee. Abiiti. Ana galbi haadha ishiin itti ishiin maammee. Inte bitan afisbamin. Indo goggoree. Haadha galbi ana minintiish. Kennuu jechuun maal jechuudha? Biken. Kalas biken. Isaa siif hin daree arabiif amma isaa kanatti nu. Ebanne jabdu. Atillee akkuma xiyya rakkatte jechuudha dalabeetii. Biken. Hatti jedhanis. Baatis. Talattiske jedhee. Baatis. Rabbeetichi. Ana rabbeeta naana የኔ ቤት እንዴት ይፈርሳል? ያንተ ቤት የኔ ቤት እኮ ነው። ኤባቴ ዱቢ ቢታገልች ዱቢ አከሲሙት አከነሙት ኤባቴ ለፌቲ አኒ ከነማ ሲጃለታ በር
Kana jedha bara hariiroo guutuu qabdu jira garuu. Kan kan kan. Amma jedhi maamme kun si xalafti. Maal na xalafti? Ani kan akka isii 50 si xalafa ana nan beenne. Akkanuma rifeensi narra guutee jennaan dhiiruma fayyaalee sana seetee gowwuma na seeti hambitu ni beette. Shamara ani gaafa umrii kiyya waggaa 13 qaata keessa dhaqee xalaya itti barreessu eegale badala beetiyya. Waliin guddadhe. Ante bijana jankatir. Maafi Katiir. Maamme jaarsa qabdi mucaanii. Si ijaarsi. Jaartee jaaran ba'inaa jedhu irraa jaarsa qabdi. Inni akka jaartii qabaattu barbaadde shamaraa bara. Dhiiruma fuudhare. Maal rakkoo qaba? Saala wal fakkaataa takka heerumtu barbaadde. Astaghfirullah alazim. Maarre. Dhiirumatu si fuudha jaarsaree maarre maal rakkoo qabama? Kana jedha ko anuyyuu bakka amma nagarrame amma mana gariin irratti cufuu isaati. Cadhima jedhi. Afi jedhe. Waraabessatu jedhanii kunoo farda kana ari'ee deemi karaa foon kee mi'aawu jedheen jedhan wayita qaqqabuu dadhabu. Akkasi amma. Maamme ol kaasimee siif laala roomi siif fuudha duuba. Kan ol kaasi jettu. Si himoo ana kan fuudhu. Ol kaasii nan ilaalaa jettu. Bakka dhisi gara kaasan si haa qabu jedhiituma bira tari'a. Akkana sanuma jedhaa bara. Ofii fuudhuu hedhamoo na fuudha jedha duuba. Ajaa'iba. Amma gaafan fuudhu tokkoon kee jechuudha beektee abaaboo qabattee yeroon sargii ani akkas godhe akka abbaa giddii kana kun shamara akkana godhu isin immoo abaaboo qabattanii bakkuma teessan teessanii akkana naa jettu. Deeggartoonni koo qofti paartii anama paartiin ijaarradha kophaatti jechuudha gaafan paartii sargii. Isa dhugaati. Paartii cidha Muhammad bin Aljaziiraa jedhee jechuudha ijaarradhee gaafa nan fuudhu jechuudha dhiiraa dhalaan bakkuma jiru taa'ee laayivii kana beekte. Yookaan laayivii manii nam tokkoo banamee ilaali. Gastii laayivii nam tokko mana fakkeenyaaf akkuma nama laayivii banee gastii seensise kan nam tokko laayivii bana hunduu gastiirra seenee kunoo anillee Aljaziiraa dhabaa koo qabadhe kunoo akkasitti gammachuusaa waliin qooddataa jira. Martuu jechuudha deeggartoonni koo paartiin koo jechuudha sii galee. Addunyaa irratti seenaa haaraa galmeessee Ginas buukii irratti maqaan koo ta'uu qaba jedhee kaayyuu akkasii qaba. Kan kanaaf hin jaljaluu dhiise malee qajeeluu dhiiseetii miti waan namni godhu kana. Dan akka jireenya. Rabbis yaa godhu. Aamin. An guyyaa sana jechuudha dhaggeeffadha. Namoonni tokko immoo laali. Raayyaa abbaa machaa hidhee maqaa banatee maqaa nama hundaa waama. Abboo namoonni maqaa namaatiin deemtanu. Please rabbii sodaadhaa. Yoo nama dhiiftan rabbii sodaadhaa. Maqaa ustaazotaatiin hin banatina. Of ta'a kottaa. Yoo maqaan kee baqqalaa ta'e baqqalaa jedhe. Yoo caaltuu ta'e caaltuu jedhe. Yoo mokonnin ta'e. Yoo amadiin ta'e amad jedhe. Khalaas. Eenyummaa nama biraatiin maa jiraattu si? Amma namni rifata yeroo raayyaa hidhee akkana isa ta'aa jedhee namni yookaan rifatu yookaan gammaduu danda'a sii galee. Maqaa qaba osoo raayyaan akkaawuntii hin qabaanne haa ta'u. Akkaawuntii tiktooka qaba ustaaz raayyaan. Of ta'ii kottu. Maqaa ishee kaa maqaa Maamme gabbaraan dhaqqabe. Rakkoon qabu. Lafeetii gabbaraan maal sana waadaa walii gallee jirraa lafeetii. Dubartii gabbara si gaafata dura si madaffarte antee ma si daffarte. Tol akkamitti akkana siin jetti. Qoy lammiin of daffarsiisu jedhama qoy dhaabi. Inkii jibee dhaabi. Roomi tuni dullattiidha siif hin taatu. Mee ati kottu viidiyoo gabbayyu akkuma agarsiisi waan ati fakkaatu. Mucaa burtukaana kanaan dullattii jettee kaatee ofii maal jechuu deemta lafeetiyya. Ana bidilloom Katiir Sumayyaa ana bidilloom. Maafi itti jaalas. Maafi boo'e. Amma duratti akkasii boostee kaata harka nun kennisiisin. Caddi. Jaartiin kiyyaa akkasitti harka kennitee daftee boottu. Maal jechuu akkasii. Ambi hinaaffa akkas kaatti ati caddi jedhiiti itti laphee kaata. Macheem harka hin kennu laan. Ka'an gatee qanaa biyyee dhummi hedooshi darateen naficha ejje hin irreek. Akkasi lafee kiyya. 300 nan kaffala na fuusisii. Hoolaa moo korbeessa re'ee seente lafeetiyya kan maallaqaan intala kana fakkaatu. Namni kuni fayyaa hin qabu. Mataan kuni hin hojjetu. Maali rakkoon keessan? Billaa aleekum yaa jamaatal khayr.
والله حرام أنا كم دبان اللي قاعد أبتكر أيه دفع كم دبان قاعد دفع دبتي رزق أما كم دبان قال لي سكوستر يدي والله نسيت لنا تقولي لا سيريس كان أبتكر كم دبان قاعد كم سأقول تاني سرج أنا فاهم كارnya nyata kan. Sudah aku mau dibangga, anak faham kارnya nyata turun dan tahu. Ya Rabbi Allah sudah. أنا سكر Mius كومنت nagote sih. إلا 100,000 ما في أي نفر مكتوب كومنت أنا سكر كومنت Daddafa goda adara. ولا كومنت بتسكر نفرات سكارة مسمسم سي Mami amma waan gabbara Sumayyaan jette sana akkam goonare. أبو جبار ما ربي بدي جقف الله تعالى دجي سمي أمي كنا سيجاره ilma namaa wanni Amma qoy qabbaruuf tokko amma manatti nan galchitu takka erga haasoftee waan fixu fixi jetti. Amma maammin hangam hin gabbara jedhaarree adaraa nutti hime. maarree waa guddaan irra qabataa lafeetii jaarsi maal jechuu Isillee yaa shaarbii barbaaduun ool. maarree lafeetii ijaa hagama nammiine jechuu kunoo soddaan illee sodaa haya akka bajaa jedhanii kunoo beette akkasitti arsiin illee haga namni dhunatti hin qabatu ehe maarree kaa warra keenna nama keenna jedhanii akkasumatti isaan illee jechuu wanna san diqqeessanii jechuu haga nammiine haga kabaja isaan illee gadi diqqeessine jedhe irratti fuudhanii waan qabatanii yoo jedhanii ma itti deemnare maal jette indo goggore Akkana jedhan. ehe Jettan kaa jedhu. injettarre Maarree gabbarallee isin hin miinu. ehe Tole jedhu. aadaa arsii keessatti shamarrii kottu dhufee hin qaattu usi sirna cabsite jedhee arsiin gadinatti bahee soddaa kabajaa hin qabne jedhee keenarra bu'aa qabata abboo usinarra hayaa kabajaa sirna waan ta'eef dhiirumatu irraa dubbata shamarrii hin qaattu usi abdii ukkuma illee la dubbii soqa kunoo dhufee koomanni jalatti bu'aa agartee ila sirna kottu dhufee cabsite jedhee borullee inni dubbiin irra soqatu deema. Hin beekadhani karaayyuu. Dubartiin hin gungumtuu dhiisa hin dagadhee baranillee waan dhaga'e badanii torra uheda. Maamme amsoolaa 1,000 ni dandeessa. Maali ani moolii wayiin banachaa jira moo amsoolaa 1,000? Kunillee hin jiru. Qabi. Wal qabee waliin haadamasi. 1,000 keef yaani? Laala. Keef yaani? Zara manzarii kiyya hunda uffistamoo? Warra boolla du'ee jiru illee ol kaasee uffisii jedhu deemu manni kun yoo jaan caqasne maal jechuu deemu akkas 1,000 akkamitti bo wallaahi siif galtee mu'ee maarree abdii bar kottu dhufee ani sirna aadaa arsii wallaahi hangan Dubaayii jiraadhee hiriyoonni koo guutuun bakka hundatti wajjiniin oolla wajjiniin nyaanna wajjiniin dhugna sagantaa adda addaa irratti wajjin argamna waan ta'eef jabeessee hin beeka badambi nommaa ko gungumee kan gungume roobuu waa qabu Battaaniyaa 300 Battaaniyaa 300 yeroo osoo taane simuun irraa dandeessanu ijoollee nama ijoollee na bira jirtu deeggartoonni koo paartiin koo baadhaa kun fuudhi jettanii mucaa keessan akkasitti cinqitu isinii. Tolee afi jedhe. Amma yaadni irratti cufee dabaniin kun dhiisin dhaga'inni ati anumatti haasawee ana laali koomantatti sana. Oromoo beekamu alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maamme nama tokko galchaa gungumaa. Abdii hukumee fayyoo galchine. Wallaahi billaahi hanga galgalaatti nurkaan fitu beekte dubbii jabeessee ani isa jala waa dubbachuu nan sodaadha keessattuu kottu dhufee hedduu jabeessa siiriyeesii akkuma warra durii godhanni siiriyeesii ishii koon dubbiftu jaalmuzii jee dubbisaan jira bar wallaahi natti naarinaa kaa koomantiin amma dabareeduma sin barreessitan hoon kan namoon dha. Shari'aalleen si kennu edanantee si jaalatanii bakka. Maal rakkoo qaba maali
Arsiin illee dubbiin ittiin jabeessiti jedhe lafeetiyyaa. Kariyaan Mucaan kun illee cal'ise kumadheen hawwi. Algazaal Tiraansport. Indeen achi nanni kaampaanii taaksii dur keessa dalagaa ture Dubaayitti natti himoo addee Jimma. Algazaalii anatu mataan gara galche kaampaanii qoshaashaa. Yoo achi hojjechaa jirtu ta'e wallaahi ba'a. Dhiisi. Maali lafeetiin? Lafee kiyya bar osoo waan riskii haasoftu kaampaaniitti tarteessiin jedha. Dubbiin akka hin qayyadamne. Bari koomantii jala waa barreessee bakka amma bira dalaguu ture jedhe yaadachiisee sammuu keessa waan. Kennamaa fi gabbara. Hoo ana Intalli ta'e naqaan. maamme. Maamee lafeetii intalli keessa nama sanyoo dhaabbo. Wallagga fuudhi maammee Roozii Arsenaal. Wallagga nan jaalladha rakkoon garuu. Wayita roobni roobu yeroo qorraa jaartii hammatanii yeroo jilba hoo'ifatanu laphee hoo'ifatanu isiin immoo ati dhiiraa bitii surreen uffannee irrarraa uffannee maal mana keessaa gootaa qayyibaa akka dhiira lolidhaan jetti. Kottuu lolii mana ciisiin maal mana gootaa jetti. Ati ilma dhiiraatti seetee laaka hojii baay'ee faraaf jettee amaarti. Shamarrii osoo gad ba'inaan jettuu ani maal jedhee mana keessa rafaree biyyeen kan na nyaatte. Baheen baddaatti calaa jedhe. Mucattii kana baay'ee dinqisiifadha. Mucattii baay'ee jaallatti. Yoo jaarsan qabaatiin fuudhisiif malti. Jaalmusiyyee galatoomi. Tole nan fuudha jedhee jennaan kunoo arsiin gabbaarnatti baay'isaa jiru attan godheen fuudhani. Maal jettu abdii hukumee koi waa'ee gabbaraa kana? Ankoo isinii sodaa ta'uu barbaade jennaan maaliif akkasitti gabbaarnatti baay'iftu garuu? Ana kana yeroo na laaltanu Bangaalii moo Paakistaaniin isinitti fakkaadha? Moo Walaayitaawwiin isinitti fakkaadha? Anis Oromoodhaa bar. Asii waldee gara nante Sumayyaa fi Abdiin bakka daddabsiisanii jiru bakka isa yariin irratti qaban. Dhugaa keetii jettiin akkatti la. Yoo isiin dhuma ta'e gabbarsitti ol kaasiin jedha Abdiilleen. Fakkaan. Anamma jechuudha yoon si fuudhu ilaa dhageeffadhu gaafan si fuudhu jechuudha. Dura bu'ee gubboo jechuudha. Abdii hukumee nyaachisuu qaba gubboo dhoksee jechuudha sii galee. Isatu dubbii naaf jedha. Gubboo kana jabeessee gubboo isa nyaachisuu qaba. Abdii hukumee sana booda qabaqa isa erga dachaa'u. Dubbii ajaa'ibatti ol fuudhee gad fuudhee. Bakka itti naaf galcha. Tamanaa laaffistullee Sumayyaa naa nyaachisuun dagatiin kaadara. Mana gadi gooti isiin mana qabbaneessitu jechuudha. Baga sumeetiyya. Isin karaa nama gaarii hedduu jaalladhaa mucaa sana nama ajaa'ibaati. Amma jalqabaa iyyuu si marra qabu. Jaalattaa dubbiin dubbii birooti kun maamme. Sumayyaa ajaa'iba taati malee. Sumayyaa Arsii dhima taati qooyi ka hin laaltamaan rakkadhe. Ilaali. Dhageeffadhaa. Oromoon kutaa adda addaatii wal fuudhaa isa dhugaan isinii jedha. Inni Arsii Jimma yookaan Harargeerraa yookaan ammoo Wallaggarraa yookaan Shawaarraa. Inni Jimmaas akkuma sana. Inni dur jechuudha ijoollee ollaa keetii fuudhi ijoollee naannoo keetii fuudhi yeroo gaddaa yeroo gammachuu namni walitti deema jedhamu biroo qarre. Dur fardaan gaalaan deemama. Ahun ba'ayyarnu bamakiinaano. Itoophiyaa keessa miti biyya addunyaa iyyuu. Eegaallee iziino. Yeroo kamiyyuu yoo ta'e jedhe jechuudha. Oromoon immoo yeroo kamiyyuu wal keessa jiraachuunsi kabaja, jaalala, cimina yookaan jabina Oromummaatiif shoora guddaa taphata jechuudha. Isinii galee. Kanaafuu kutaa adda addaa keessaa, ganda adda addaa keessaa wal fuudha. Ati fuudhi dura si ilaalannaa. Wallaahi isiniin agarsiisa. Binni godheen fuudha maaf hin fuune yeroo na laaltanu ani buqqee isinitti fakkaadha. Maalanillee bareedu. Nama biraa fuudhisiin jedha ko fakkeenyaaf Arsii wayii bakkee biraa. Dirqama dirqama. Maa kunoon Arsitti fuudhaan jira siitiin jedha. Soddanaan jedha warri Arsii. Soddanaan jedha. Soddan. Maammeen har'a booda soddaa warra Arsiiti. Akkana. Harargee irraa tokko. Riskii miyuutii godhattaa yeroodhaaf miyuutii godhattaa xiqqoo waa dubbadheen ka'a. Beektee jaalala Oromummaati.
baay'ina Oromoo kan ta'iniiti. Marree fuulan guuriin kalafeetii jira. Yeroo ati fuula kee akkasii guduunfitu hirrifadha. Dhibate. Xiqqooma hiikire. Xiqqooma hiiki. Xiqqooma laaffisi banna. Xiqqooma amma gaarii jirta. Xiqqooma gaaffii hiiki. Hiiki fuula sana. Lafeetii waan akkana nama gammachiisu osoo ofirraa qabdu maal ariifachiisa. Hirrifadhee bare akka re'ee roobni itti roobe akkasii kun jedhee taa'u jira bara agasila. Jechasiisan tasa dogoggortee. Tasa dogoggortee jechattiisii jettisan amma laa tasa akka afaan isin baane. Tasa siin jedhaa bari ilma kiyya. Maali lafeetii osoo ani nama Oromooti jedhee akkasii ofirra boonu Oromoo saba hagana guddatu hawaasa hagana guddatu kana sima tokkitti fuudhee mana galaa lafeetii. Abbaa kiyya yoo hin beekta hin ta'a jette adabattee gadi teetta. Yoo hin taate waan godhatu beeka. Ebatee ka Oromoon kara sodaadhe. Akkam gararsii kana deddeebi'aa jirta mucaa. Riskiitiyya. Mee ilaalimee waan si agarsiisu. Ila. Waan sanii deemta. La. Maaree maana sodaachifta lafeetiyya. Mame Nama kiyya. nakabaa jira. Irra nakabaa jira. Wallahi deemii rafadhu. Anillee obboleewwan kiyya wallahi siyaasa bilbila natti bilbilamee jennaan bilbila Arjantiidha. Dhimma dubbatu jira dhimma hojiiti. Saniif inshallah yeroo biraa walitti deebinaa. Waan amma deemaa jiru kana jechuudha. Dhimma kuullee moo kuulanii jedhamu kanaa wal qabatee deemaa jiru jechuudha hanga dandeessanii. Bifa kabaja qabuun bifa saba kana keessatti rakkoo hin uumneen hawaasaaf waan fayyadu irratti waan beektan qofaaf waan dandeessan qofa irratti hojjedhaa. Ta'innaadhuma callistanii waan argitan hin dubbatinaa. Wal dhabdeellee jidduu Oromoo keessatti hin uuminaa. Dhalootni qaroon yeroo ammaa jiru kun hawaasaaf waan bu'aa qabu malee isa abbootiin keenya kaleessa osoo hin baratiin hojjetan iyyuu bishaan itti naquudhaaf qaama kakkaan hin taanu. Call me bro. Abiy kume okay inshallah. Akkasii sin jaalannan badina halkan gaarii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u itti dhaabdu dhaga'ee yoo wanti jettu jiraatu mura. Maamme dhiifama akkaawuntii masjiida Bilaal sannaan barreessi. Yasriiba akkaawuntii masjiida Bilaal isa ji'a ja'a tura billaalee du'aa ka'aa jirta. Eessa turte hanga kana hunda? Laalaa dhaabidha. Yoo kenniteef calli barreessi. Osoo kiyya amma barreessitaaf namni isaa malii. An dagadhe wallahi billahi dagadhe neessa iyyuu akka jiru hin beeku. Namootni yeroo baay'ee akkaawuntii ji'a shan ji'a ja'a jiru waan niyyata yeroo basana galchaa riskii waan nama toon qabaan nan jibuudhaaf wallahi bi. Maammee koo. Wayyee koo. Bakka akkasitti jedhee waan sin jedhe wara itti yaadishi. Tole Akkasitti warree bakka haftee rabbitti haa guutu. Allahumma salli. Kamaanii jechuu deemee jirti atillee. Kama qara jechuu yaadee ture atillee jettu. Akkana. Akkasii kana nagannaa buli.